bishaan hin qabaa qimamiin isaallee akkasii waaw ajaa'iba kana namatti tola jechuudha baay'ee namatti tola inna ammoo maal gootu akkasitti aftuu jechuudha haala kana abeeloof nyaata ajaa'iba kunoo akkasittiin isinii qopheessiteetiin jira jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaan abeeloof nagaanii fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan golaaf manda jirtan isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaayinaan abeeloof warri haaraa taatan subscribe like share gochuudhaan gara maatii kiyyatti dabalamaa isiniin jechuun barbaada egaa abeeloof akkuma beektani dilishuusii yookiin immoo nyaata adda addaa hojjechuun yeroo duraa isiniif dhiyyeessaan tureera jechuudha egaa guyyaa har'aas immoo jechuudha nyaata haala kanaan istaayilii isaa yookiin immoo seeftii isaa qulqullina isaa eeggate isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha egaa guyyaa har'aa fiishii same vegetable isini ejjechuun dhufeen jira qurxummii akkaataa itti kuduraalee waliin walitti ejjennu mana keenya keessatti nyaata pirootinii badhaadhee akkasumas illee qulqullina isaa eeggatee kan isiniif qophaa'e jechuudha egaa hordoftootaa fi jaalatamtoota kiyya isin immoo laayik gochuun na jajjabeessaa isiniin jira egaa fiishii yookiin immoo qurxummii hojjechuudhaaf ani vegetable na barbaachisan jechuudha asirraan kunoo akkaataa ananatti tolu akkaataa mana kiyya keessa natti bareedu natti tolu haala kanaan kukkuta'eetiin jira jechuudha kun maal jettani gaaraa isa jedhama biyya arabaatti gaaraa jedhama akkasumallee potaatoo yookiin immoo dinnicha jechuudha akkasumallee darbee ooniyeenii haala kanaan ani akkanatti tolutti mummuradhee darbee timaatimiillee akkuma natti tolu islaayitii isaa muree jechuudha akkasumallee kuusaa kan jedhanii hin beektu baay'een keessanii kuusaallee kun haaluma ananatti tolu akkaataa kanaanii kukkutadhee filfil baareexii hin beektu yookiin immoo qaaraa qorraa isa jedhanii jechuudha darbee immoo gaarlikii yookiin immoo qullubbii jechuudha akkanumallee firaafiree hin beektu biyya arabaatti firaafiree adda addaati jechuudha waraqaariidha darsiinii yookiin immoo qarafaa leemoon assooti kun immoo dimbilaala jechuudha firee dimbilaala firee qunda barbarree warreen kana jechuudha as immoo kunoo bushaan daafii yookiin immoo ho'aa xiqqoo giddu galeessa as immoo weeraa zayitii jechuudha weeraa zayitii yookiin olive oiliitu jira darbee immoo egaa qimaaqimii ani qopheeffa'e jechuudha zinjibila fireeshii hin qabu daakuudha akkasumas immoo pepperii black pepperii yookiin immoo qunda barbareedha tarmikii yookiin immoo irdii akkasumallee saalti or meelee ashaboo jechuudha as immoo space 7 space qimamiidha jechuudha asis gosuma qimamiiti garuu kana hin beeku itti fayyadamu isaanumatu inni kun immoo qimamii gosa 7 space gosa 7 kan ejjetamanidha isiniin jedha asumaan immoo kunoo ruuzii miicadhee bareecheen jira qodaan itti ejjetadhullee kunoo asii dhiqee bareecheetiin jira jechuudha egaa hordoftoonni jaalatamtoonni kabajamtoonni kiyya akkaataa fi ani haala ani ittiin hojjedhu na hordoftanii na wajjiniin ta'uu ni dandeessu jechuudha egaa kallattumaan yeroon gara hojii isaatti galu jechuudha egaa yeroon gara hojii isaatti galu qodaa qulqulluu qopheeffa'een jira bakka takkatti kana miiksi itti godhadhu jechuudha akkasuma egaa gaara asiin itti naqa jechuudha gaara kiyya harki kiyya tokko waan ta'eef baay'ee viidiyoo kaameraa immoo qabuun nattiin tolle bitaatis yookiin immoo dinnicha jechuudha maaliif yoon kaameraa bitee waan kaameraa irra kaawwan bitee narratti naqa'uu danda'u viidiyoo oksee waan waraabuuf jechuudha as immoo kuusaa yookiin immoo maal jedhama ingiliffaasaa hin beeku ani kuusaa jenna garuu biyya arabaatti kuusaa jedhama egaa akkasumallee kunoo bitaashisma maqaa isaatiin na jalaa badee timaatimiin na jalaa badee isiniin jedha akkasumallee ooniyeenii kiyyallee jechuudha kunoo kallattumaan ooniyeeniis asuma itti naqa akkasumallee filfil baareexii yookiin immoo filfil qorraa kana jechuudha itti naqa egaa jechuudha kunoo akkasittiin ergaa kana kuduraa hunda isaatiin as naqadheeti kallattumaan kunoo saayinaa duwwaa qulqulluu qopheeffa'eetiin jira jechuudha kallattumaan qimamii ani qopheeffadhe hunda isaatiillee kanatti naqa jechuudha qimamii kiyya bakka tokkotti naqadha jechuudha argitanii wanta hundumaa as naqadheetiin jira
akkasumallee kunoo gaarlikii yookiin immoo qullubbii kiyyallee as naqaa jechuudha. Yaa'u harki koo tokko egaa kunoo gaarlikii naqeen jira, harki koo tokko waan ta'eef kontiroolii hin godhu. Egaa amma kallattumaan jechuudha. Firaafiree kana isaanumatu jaallata. Saniif asitti naqa jechuudha. Maalii hin jaallatu waan ta'eef hin urgaa'a. Kanaaf ammallee kallattumaan yookiin immoo daariktii jechuudha. Maalitti naqa mooyaa yookiin immoo bishaan itti naqa jechuudha. Maaliif akka miiksinuu ta'uuf jechuudha. Amma bishaan kiyyaa baay'isee itti naqadha jechuudha. Na wajjiniin ta'aa turtiin keessan hanga dhumaatti ana wajjiniin haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Haala kanaan miiksii waliin goona qimaaqimii jiru kana jechuudha. Akkuma beekamu Araboonni baay'ee akkasiin jaallatu. Egaa akkasittiin wal keessa toshitanii miiksii gootu jechuudha. Kunoo haala kanaan erga miiksii gootaniiti zayitii hamma naga'a je'ee itti naga'a jechuudha. Isin hamma isinitti tole hamma barbaadanitti gochuu dandeessu. Weeraa zayitii yookiin immoo zayituunii haala kanaan ani haga naga'u itti naqadha. Erga itti naqee yookiin immoo miiksii godheetii jechuudha. Egaa kallattumaan akkuma beektan jechuudha. Fidee maalitti godhaa kunoo qurxummii kiyyaa firee keessanii kunoo akkasittiin jechuudha. Qurxummii kiyyarra angalaasaa jechuudha. Haala kanaan qurxummii kiyya irra diddiba. Harkaanis gochuu ni dandeessu. Ani garuu harkaan nyaata yeroo jedhu already harkaan xuxuquu na jibbisiisa. Kanaaf kunoo haala kanaan akkasittiin kanarra dibdu jechuudha. Fuula lacheen akkasittiin erga fuula isaa kana dibdanii kaatanii maal gootu fuula biraallee garagalchitu jechuudha. Fuula isaa garagalchitanii irratti fuula isaa lamaan dibdu jechuudha. Waan itti qabatan yookiin immoo harka keessanitti gwaanti gootanii asiin garagalchitanii jechuudha fuula lachuu. Akkasitti erga fuula lachuu garagalchitanii ammallee haaluma isa sana dibdaniini isa kanallee dibdu jechuudha. Irra dibdu ammallee akkuma isa sana itti diddibneetti jechuudha. Kanarrallee haaluma kanaan itti diddibnaa na wajjiniin ta'a. Kunoo akkasitti erga irra dibdanii fixxanii kunoo asitti jechuudha. Isa kana fuutanii maal gootu kallattumaan yookiin immoo daariktuma jechuudha. Qimamoota kana fuutanii asirra naqxu jechuudha. Argitanii asirratti qimamoonni kun hundillee asirratti miiksii ni taasifama jechuudha. Wanti itti miiksii gootan qodaan itti miiksii ta'u ni jira jechuudha. Na wajjiniin ta'a. Kanaani waan miiksii gootanii egaa kunoo qimamiin as jalatti hafeera waan ta'eef bishaan xiqqoo itti dabaltu jechuudha. Asitti bishaan xiqqoo itti gootanii qimamiidha waan ta'eef haala kanaan miiksii gootu jechuudha. Argitanii erga akkasitti itti naqxanii kaameraa lafa kaa'een ani jechuudha. Kaameraa lafa kaa'een kana hunduma waliin miiksii godhee walitti deebina jechuudha. Maaliif harka tokko baay'ee waan natti hin tolleef kunoo ilaalaa. Egaa jechuudha amma kunoo haala kanaan hundasaa miiksii godhee ittiin qimamiisaa hunda waliin wal fakkeesseetiin jira jechuudha. Kallattumaan maalan godhaa kunoo kana qopheeffadheetiin jira. Kallattumaan gara kamiin darbaa kunoo asin naqaa jechuudha. Argitanii bishaan qabaa qimamiinsaallee akkasii. Waaw! Ajaa'iba kana namatti tola jechuudha. Baay'ee namatti tola. Inna amma immoo maal gootu akkasitti aftuu jechuudha. Haala kanaan akkasitti afama wal qixxeessitu jechuudha. Walumaa galatti wal qixxeessitanii akkasittiin maashaallah hedduu bareeda. Yeroo hojjetame immoo akka ajaa'ibaa kanatti ni mi'aaha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hedduu tokko namatti mimmi'aaha. Isa wal qaqqabate jechuudha. Kun walirraati adda baasa. Kunoo erga akkas ta'ee kunoo qurxummii keessa yookiin immoo fiishii jechuudha. Haala kanaan qabdanii fiddanii irra gootu. Ani yaa'u harkaan qaqqabuu waan natti hin tolleef asirra fidee akkasittiin kaa'a jechuudha. Hunda isaatiillee haaluma kanaan fidee asirra kaawwadha. Akkaataa isinitti tolee haala isinitti tolee wal qixxeessitanii irra kaa'uu ni dandeessu jechuudha. Anuma kunoo akkanatti toletti jechuudha. Argitanii akkasittiin isa hafallee fiddanii jechuudha. Akkasitti qabdanii asirra gootu jechuudha. Qimamiin isa jalatti hafallee immoo maal gootu hin dhangalaastanii. Qimamiidha waan ta'eef
qulqulluudha. Qulqullinaan eegamee hojjetameera waan ta'eef na wajjiniin ta'a. Egaa amma kallattumaan jechuudha kunoo fooranii kiyya ho'iseetiin jira. Maal gootu kallattumaan fooranii keessa keessu jechuudha. Fooranii keessa keessanii na wal qixxeessitanii akkan gubannetti ilaallachaa argitanii akkasittiin na hordofaa wajjiniin na wajjin tura. Asumaanis kunoo salaxaa qopheesseetiin jira. Kunoo haala kanaanii kaarotii islaayitii shemenderii yookiin qayyasirii akkasuma fiyyaara dinnichaa kaas jirjir magdoonesii asuma loomii meelee wantoota itti ta'u jechuudha. Zayituunii asumallee ruuziitu qoqophaa'ee jira jechuudha. Egaa asumaan walumaa galatti jechuudha kunoo kaas jirjir magdoones keessbara warri kana walitti kukkuteera salaxaadha jechuudha. Egaa asumarraan immoo kunoo kuni kaasiidha inni kun kaas kan jedhamu jechuudha. Biyya Arabaatti kaas jedhama, biyya keenyatti hin beeku. Xiqqoo ishee wal keessa waliin miiksi godhaa wal keessa goggoodhaa jechuudha. Akkasumallee immoo egaa erga isa kana wal keessaa haala kanaan miiksi gootanii loomii, zayituunii yookiin weeraa zayitii, ashaboo, dibsii warra kana bakka takkatti miiksi godheen itti dhangalaasaa jechuudha yookiin immoo irratti godhaa jechuudha. Cuunfaa loomii, dibsii warreen kana egaa isan booddee immoo harkaan qabuistanii wantatti salaxaa totochoosaniin haala kanaan miiksi gootu jechuudha yookiin immoo wal keessa gootu jechuudha. Loomii isaa fa'aa jechuudha, zayitii isaa haala kanaan erga akkas gootaniiti asiin kallattumaanii kunoo shemenderii yookiin immoo qayyasirii islaayitiidha jechuudha. Akka biyya keenyaa miti, biyya kanatti jechuudha. Qayyasiriin islaayitii isaa salaxaa waliin nyaatama. Baay'een keessan hin beektu biyya Arabaatti jechuudha. Akkasitti wal keessa yookiin immoo irra aftu. Asumaanillee kaarotii jechuudha. Kaarotiis akkasuma islaayitiin godheera. Haala kanaan kaarotiillee irra miiksi gootu jechuudha. Yaani irra aftu jechuudha. Haala kanaatiin bareechitanii irra aftu. Ammallee kunoo fiyyaarii yookiin immoo kekembar kan jettan san jechuudha. Isaan kanee akkasittiin irra afa isallee miiksi godha jechuudha. Haala kanaan wal qixxeessa akka namni kamillee yeroo fudhatu hundi wal qixxaatutti jechuudha. Egaa asumarraan immoo kunoo kuusaa jechuudha. Kuusaa xabbaseetanii fooranii keessatti xabbasaa akka zayitiin godhannee fi gallaayyaa keessatti xabbase jechuudha. Kuusaa beektu biyya Arabaatti kuusaa maal akka ta'e jechuudha. Akkasumallee immoo kunoo beddijaaniis akkasuma xabbaseetiin jira jechuudha. Beddijaana firee tokko xabbaseen jira. Haala kanaan irra afee jechuudha. Beddijaanii kuusaa warreen kana haala kanaan wal qixxeessee irra afeetiin jira kunoo akkasittiin. Akkasumallee kunoo dinnichas xabbaseetiin jira jechuudha. Dinnichas zayitii tootti baay'iseen hunda isaatu gallaayyaa keessatti kan ani xaxabbase jechuudha. Haala kanaan xaxabbasanii irra goggootu jechuudha. Argitanii baay'ee namatti tola, baay'ee nama marara jechuudha. Egaa kunoo as immoo zibaatii yookiin immoo urgoo jechuudha. Filfila assootii fi meelee yookiin immoo ashaboo wal keessa miiksi godha jechuudha. Filfila assootiin jechuun black pepperii jechuudha. Kunoo akkasittiin irra aftu yookiin immoo irratti dhangalaaftu jechuudha. Qal'iftaniitiin ani haala kanaan irratti godha. Na wal qixxeessitu haala kanaan akkasitti wal qixxeessa. Asumaan immoo erga kunoo roomaaniin beektu, roomaana fireesaa jechuudha. Roomaanii falfalee fireesaati irra godhe jechuudha. Ilaala. Roomaanii kiyya erga itti godheeti immoo egaa kunoo magdooni keessbaraa jechuudha. Keessbaraa keessa nan dhaabaa akkasuma yaaduma ijumaaf jechuudha. Egaa kunoo asumarraan ilaalaa salaxaa kiyyallee qurxummiin kiyyallee haala kanaan bilchaateetiin jira jechuudha. Ajaa'iba kuduraanii qurxummii waliini. Egaa qurxummiirra immoo keessbaraa xiqqoo ishii haala kanaan rafarrafa baay'ee natti tola jechuudha. Keessbaraa urgaa'aasaa fi akkasittiin irra rafarrafa jechuudha. Hedduu urgaa'a jechuudha. Hedduu nyaata fayyaa keenya nuu eeguu danda'udha.
akkasumas immoo qulqullina isaa kan eeggatudha jechuudha. Egaa kunuu haala kanaan ruuziin kiyya immoo kunuu haala kanaan affeelamee jira. Namoonni baay'een immoo ruuzii affeeluu baay'een keessan beektu. Mee laayikii itti naa godhaa, laayikii godhaa, sheeris sabskiraayibis godhaa. Warri haaraa taatan immoo isiniin jechuun barbaada. Galatooma turtii gaarii wannati nafaana taasiftan turtii gaarii isiniif haa ta'u.